ani jaalladhee miti sitti garagaluun koo yaa qulqulluu namaa Yusuf abbaa jaalalaa siif rabbitu laate silaa waan hayyummaa ija kee keessa laaluufuu sin saalfadha yoo maraa amalati qabdutu hedduu ana mararaa ati nama kamuu adda hin baastu beektee hawwii kee maletti hireensi dabartee erga gaafan si argee haga har'aa guutuu diina sitti bitanii lubbuu keen taphatu anuun an dadhabee rakkina kee laaluu maalan godha garuu silaa humna qabaadhee mala tokko siin malu miidhama kee yoon argu garaatu na raafama garuu naaf hubadhu sihiriin na jallisnaan yoon sitti balleesse naaf godhi dhiifama gaafa jarri si miidhan si ilaaluu dadhabee iji koo imimmaan mare dura yoon manaa ba'u ani siif jechan joore Yusuf jabina kan kee dubbadhee xumuruu akkam jedheen hima qorra gaara keessaa akkatti nama muru waan ati dandeessee jirtu rabbiin qofa malee silas maaltu beeka bakka nama meeqaa kophaa kee dhaabbatta roorroo gama maraas kophaa kee qolatta jabaa akka sibiilaa humna jinnootaan lolu kan roorroo halkan guyyaa rabbitti hirkatee qolu kan rabbitti ishaara kennee girraan jabaattullee ati homaan sodaattu kumas ta'u dhibballee yoomuu kufee hin kufu kan rabbiin waliif gale yoomuu kufee hin kufu kan rabbiin waliif gale gaarii akka obboleessaa kan naaf qabu kabajaa nama kaayyoo naaf cimsu ani yoomuu sin qaba Yusuf abbaa jaalalaa tokkicha kittee dhibbaa ani olmaa keen dagadhu hagal lubbuun gaafattisi yooma sitti waan of cinqitu malee waan takkasi gaafa duraa sin turre bar waan bu'aa si qabu miti bar faa'oo tuuyyuu qoricha sitti godhee siiriidhaan sheexaan ofiisi sitti ergitee wanni si dhamaaste maal faan godhee maal faan godhaa ture maal faan balleesse wanti goote Yusufaallee barbaadaa turte dhagaaraan akkasitti goda keessatti tumte isaa keeriyaa qabatee deemu Yusufiin tume faa wajjine akkasitti waan goonu wallaallee anillee gara Yusufitti ba'uun dhabee Yusufillee kophaa jira akka itti kaleessa walitti dhufnee magaalaa kutee magaalaa namni qoonquu nuuf dullee dhamee bishaan nu ergu achi dhaqee ol argee fi kun asiin kun olaal motora eegu jira beek motora sibira fudhatti nagarree auzu billahi minash shaitaan rajim Yusufitti deebi'ee rukute ammas sabbi isii amma sirii akka isi gosi kala nan deeman beetee rukunne nan deeman estente gaara ni keessam beetee rukunne barmagge beetee rukunne kala san asitti silamu waliin deebi'u hundumtuu akka rabbi isa jiraachisitti haa jiraatu ani harka kootiin badii hojjechuurra as keessaa ba'uun barbaada magaalaa beetee rukunne bara beetee rukunne si dhamaaste tala sheetaana si dhamaaste waan hin balleesse qabaa waa baay'ee maal balleestellee miti basa akkuma isaanii faa'oo cinaa dhaabbattee Yusufitti roobisaa turte dagaafaatti hartamii bas akkaataan keerii achi keessaa baase Yusuf waraana guutuu marsanii qoricha harkaa qaba itti kalaa hin danda'u uummanni akkasii jedhu aduun deemoo aduutu ba'aa jira galgala miti galgala malee kappanni kun akka gabbuufte walla an bidiyooyyuu Yusuf inuu walii gallee bidiyooyyuu hin maruu jedhee magaalaatti gaddeebe eega amma dhufee kunoo qonqodhaaf bishaan ergee fi wayita ammasitti motorraa bu'eetiin motora hitti eegu argee namni kun Oromoodhaa warra Nafaa'ooti takka makkeera takka naa biraati jedhee bidiyoo maree akka itti bishaan quraanaa sababa bishaan quraanaa harkaa qabuuf dhufee si dhufee hangana si argee fayyite malee silaa bare waan biraa kennu Yusuf amma akkam ta'ee akkam hin qabamne miti hin qabne wallee inshaallah hin qabamullee akka rabbi isaa kennetti haa jiraatu kana booda Yusufiin barbaada nama tokkoyyuu nan barbaadee gaala kanatti hin deebi'u kana booda magaalaatti hin gaddeebi'ee achuma taa'ee du'aayii kadhadha yoo rabbi na gargaare rabbiin kadha malee awwama tokkoyyuu akkasumaa filofii kootiillee miidhamaa jira Yusufiin egaa miidhaan dararaan durumayyuutti baree waan ta'eef inni waa hundayyuu numa danda'a ani harka kootiillee badii dalagaa ofii kootiillee miidhamaan jira yoo waa nyaanneerra nyaata ammoo ergee beekan immoo akkana beekee irraa nan bisni mootu jiru maaliin jiraataa jirati maaltiin beeka waan si jiraachistu namitti sheexaan yaaki awuzu billahi medismi waan isii haasa'ullee hin taatu magge motorri beetee amma bira kute nyaata geessi jedhee Yusufi mallaqa
mallaqa ayu guddaa gafalan motorna deemu dudde motorri meeqa bo shawar takkan jiru akkasittiin amma motorra amma gaddeessu beekte motor ayye nyaata fi bishaan quraana geessu kutte beeta takka yaadee amma gaddeefte isiin gaggallee magaalatti gaddeechaneer Yusuf illee mootiyyuu yoo akka isaa baggee argite yoo inni kafayyu ta'e wajjin gaddechaa magaalatti ani Risaan abarrese waa takka hin ta'u hin bayaa hin dhufaa bishaan quraanillee Angoo bilbilli harka hin jiru bilbila baadhadhee hin jiru laa melo ilme kunuuti yeroo bilbilli ki akkasi beekte maaltu dhufu bishaan naftachuu waltu agar jettan akkasittiin yaaddeenaati gaddechaa magaalatti gaddechaa jedhe beekta ani huma takka hin ta'u hin bayaa keerii allee inshallah ni fayyittii jecha jaara beekte risaan abarreseera motor gaddeebte jennaani magaalatti galaa takka yaaddeen ishee Yusufitti deebi'e amma sani Suleeman. Isi kana beekte waan dala deemti maggeessii maal taate seeti. Yaada ka'uutaa eegaati. Akkasitti beela qabban illee ammaatti erti motorri maal taate jettee deemtu. Kana booda kalasi asumatti dhiisnee yaana kaasa ammas. Waa takkaan ta'u nama na deeme anuyyuu biraa deemuu didee heega deeme mootiyyuu garteeme. Waa hedduu anuyyuu waa hedduu fooyyessee beekaa dhaqe. Ambar Yusufii fi duraan barre yaadan barreessee tokkon iyyuu qaban ture. Hayyee. Duraan iyyuu hin deebi'een ture kaara kanatti garuu dirqamee akka hin deebi'uun ta'e yeroo duraa sana jechuudha viidiyoo waraabuun dagadde malee Yusufii walaloo barreesseen ture. Nagaa isatti dhaammadhee as keessaa bahaa kana booda jedhee tan deemee ture garuu garaan dadhabnaan immoo keeriyyaan qabamte jennaan ol deebi'e malee anasitti dhufee Yusufitti deebi'e si'ee yaanne. Deem kana beekteen dala Yusuf makkee. Egaa sirii waan nama goon hin qabdu. Wallaahi. Sirii kaleessa waan nama kamiyyuu irratti hojjetamaa turtedha. Nama kamiyyuu waan dadhabsiisaa turtedha kun. Egaa urtee rabbiitti kun gidiraa rabbi kaleessa haga kana qoramtu nuun jedhee kana booda rabbi nurraa dhaabu garuuti. Nuti yoo danda'ame bishaanuma binnee wal arguudha gaasaaf waanuma tokko yoo isa gargaarre malee kana booddee anas keessa hin deemu lamu Yusufiin barbaacha jedhee tabba kanatti ol hin adeemamu lamuu gaara kanatti. Isa gargaarratti isa miidhuu jirra beekta. Amma nuti waan hedduudhaan gartee amma viidiyoo wanni irratti illee asii taatu beekta. Akkuma Yusufuu jedhee ammallee viidiyoo irratti wanti yoo waan argine haasofne akkuma hordoftoonni hordofan viidiyoo kana ilaalan isiillee laala. Namni isii gargaarullee laala. Beekta. Kana waan ta'eef nuti mootiyyuu waa hundaa viidiyoo irratti dubbachuun taatu beekte. Waa hundaanuyyuu akkaataa ta'eenuyyuu keessumaan dalagni waan dalagni. Akkasii jedhi. Motorri dhufaa jirti kan fakkaatu sagalee si dhageessise. Akkasii ta'atti wanti hordoftootatti dhaamattuu jiraatetti dhaamadhu. Hordoftoonni maallaan jedhu yoo naani Yusufitti deebi'ee Yusufii miidhaa ture. Maalni beekanii akkasii wanni dhaaleensi dhamaasti. Beekteen dalagni waan ta'eef. Waan ulfaataadha wallaahi. Nagaa hordoftoota keenya akkam jirtu nagaan koo sinaa ga'u sinirraa tureera osoo nagaa siin gaafatini. Egaa akkuma beekamu yeroo dheeraa fi walirraa bubbullee jirra fakkaata. Guyyaa meeqa akka gaara kana keessa bullellee naa galaan jiru. Ammuma reef lafti naa bari'e akkuma asitti jechuudha. Wama hundaaf iyyuu rabbi nu kadhadha. Darbee immoo viidiyoo irratti yoo nan badii tokko qabaaddellee dhiifaman isin gaafadha. Yusufin illee akkasuma isin illee hunduma keessanuu Yusuf illee atillee yoo viidiyoo kana argitee dhiifama naaf godhii yeroo deddeebi'ee dhiifama naaf godhi siin jedha. Egaa hin beektaa akkuma kaleessa jechuudha boolatti si galchanii si godhaa turan anatti siriin itti godhanii na daraaran malee ani kanatti yaadee miti kanan hojjedhe waan an quba qabu tokko hin qabu. Kanaaf immoo inshallah ammatti immoo suma bira jirra Yusufii bishaan binnee si erginaa mana addaafaa akka kiikireeffamu si sirreessinaa. Kana malee immoo gaara kana keessa gad deebitee naan kana booddee waliin gara biyyaatti akka deebinuun fedhaa yoo na dhageesse. Gaara kana keessaa baatee jennaan kana booddee yoo gara biyyaatti deebine malee falli tokko hin jiru keessa jiraachuun hin danda'amu. Namaan toltu jarri namaan ciistu. Kana booddee gara biyyaatti deebinaan siin jedhaa.
ishee kana immoo rabbi si haa injifachiisu nagaadhaan gadi deebiisi jedha gara magaalaatti nuti amma gadi deebina yoo rabbi nu gargaare siin jedha. Maggee dhufaa jirtu beektee Deemna. gayyaanatti neene jechuudha kun asitti eegu toojee turaayyuun si argeenna ol dhufe malee Yuusuf hin adda baanee irra jechuudha amma hin deemna. san rakkoo hin qabuuti ati beesin jedha kan Yuusuf rakkoo hin qabuuti gasiin argan tayti kai qabban illee kai haa jira motor illee dhufaati Kalasi maal godha beektaa? Viidiyoo irratti illee itti dhaammadheera. Yuusuf ergaan dabarsuun qaba. hayyee dafi dabarsiif ergaa Ergaan dabarsuun qaba. Walaloon duraan barreessee fi ture sana dubbisee fi nagaatti dhaammadhee asii deema kana booda. maal jaa Osoo hin jaallatin isa miidhe waan ta'eef waan kana duraanis isatti garagaleen ture achi booda ergan sirraa'ee jedhee barreesseen ture garuu tun isa biraan hin ga'iin waraabee ammas immoo rakkoo kanatti deebi'an. Kanaafuu amma akkasin jedhaan ani jaalladhee miti sitti garagaluun koo yaa qulqulluu namaa Yuusuf abbaa jaalalaa siif rabbitu laata silaa waan hayyummaa ija kee keessa laaluufuu sin saalfadha yoo maraa amala ati qabdutu hedduu ana mararaa ati hundaa kabajja ati nama kamuu adda hin baastu beektee hawwii kee maletti hireensi dabartee erga gaafan si argee haga har'aa guutuu diina sitti bitanii lubbuu keen taphatu anuu nan dadhabee rakkina kee laaluu maalan godha garuu silaa humna qabaadhee mala tokko siin malu miidhama kee yoon argu garaatu na raafama garuu naaf hubadhu siiriin na jallisnaan yoon sitti balleesse naaf godhe dhiifamaa gaafa jarri si miidhan si ilaaluu dadhabee iji koo imimmaan mare dura yoon manaa ba'u ani siif jechan joore Yuusuf jabina kan kee dubbadhee xumuruu akkam jedheen hima qorra gaara keessaa akkatti nama muru waan ati dandeessee jirtu rabbiin qofa malee silas maaltu beeka bakka nama meeqaa kophaa kee dhaabbatta roorroo gama maraas kophaa kee qolatta jabaa akka sibiilaa humna jinnootaan lolu kan roorroo halkan guyyaa rabbitti hirkatee qolu kan rabbitti ishaara kennee girraan jabaattullee ati homaan sodaattu kumas ta'u dhibballee yoomuu kufee hin kufu kan rabbiin waliif gale yoomuu kufee hin kufu kan rabbiin waliif gale gaarii akka obboleessaa kan naaf qabu kabajaa nama kaayyoo naaf cimsu ani yoomuu sin qaba Yuusuf abbaa jaalalaa tokkicha qixxee dhibbaa ani olmaa keen dagadhu hagan lubbuun jirutti ati nama gaariidha gamna onnee guddaati rabbiin koo si haa eegu ani adeemeen jira qulqulluu koo nagaatti rabbiin koo si haa eegu ani adeemeen jira qulqulluu koo nagaatti